مالف جنة أمانتم فتي كنا جلالتك يو جاللا متي يتوخي جاللا متى فيت جراتي أما كنو ميديا رتولباني يون جالتي يو جالس هرتين واسي جت كلا كده تكينو أما فاتن قافا واني سكرتها بالتليفون مدارتنا دولته برا كنا قوتي أنا بليس جيتي وانغ سيجدي أكاتي جنيدي سوان كنا سين هنجين فيديو تترتو هاسويته يون إسان هيرومني جارسا هرتين هيرومان أنجتة فاتن ما نفهم سيدنا أنجتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في ديجرتوتا تشاينالا فوزيات طوب أرانتنا فوزي برتين أركمه أكما بيكا مدبي فاتئ تجنيد جالتي رفشا أدانو خيسن سنين رايا الرئيسي وان هاسويتي قديفتي أغرتنين سهر دفتوتا خيا أن جنيد الرافي جنيد يو الرافي جنيدي هنجل ملي وانا كراهن أنسي سمنت فكاتي waan sadaqu tanaafin foozii hubachuudhaaf Junayd gele mooka bijee faatee waan kana gadhiistu gartee garee jechuudha. Mana isii dhufuu dandeeheetiti dhufnaanis foozii waan lakkii waan garree duuba waan ka faateen gadhiifte gartee faateetu hin garree kunoo bani ilaalii akkana jala hafettee asoyti baran geleen seenu hin dhufne naan jetteeti isiillee salaamtaa gaafadhaadha. Isan booda waan jennu waan bu'u taa'us ni laallaan isiniin jaarduufi maaliif faaxeen eega jalaa hafeette Junaydi as bahu qaba. Junaydi illaa ammatti hin garre. Junaydi bikka kana jira namni beeku hin jiru. Tamam. Duraan dursinee mee isiidhaan salaamtaa gaafadha haasottee jechaadha. Salaataa gaafadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردوتوتا في خبجمتوتا فوزياتو خبجمتوتا خيني جرتو سنين جاء بقى جيراني الحمد لله اسكيني سنين جاء الرجا خنو وانين قبلنا دفنستنا فكرتي أكما قرتي برا أورون هاساوتي ديوتنا قياسة دي ممكن جيتين جرار يعني مشغولة هي واو متنات جتشودا إيافة تشودان كان خنان قرتي خايس ما خنا أكما قبيتي هفه وايتنا دقيني لتمانو دبمته نمني جروتو قاعد دفه بلسولة تهولة قد وان كان جي أصبها يادو مبراتو سين أما تجاللاتي في تجاللات ما وديسيتين أبا منه يا قرتي بكم إني جروها iyyaafachuu jira tanumaafuu warramee kun ooroon qabatee waan kana dhufee jira akkana kana jee viidiyoo sanillee kun seenne an onlaayina mashquulatiin jira akkana jeena tiime walumaan agarraan isin ija waan haasofnus waan irra geenyus waan hundaa walumaan garraan isin ija hordoftoota keenya karaa ooroo birraa isin dabarse. An faaxeefiin dhaamsa qaba. Faaxee yoo dhugaan jalaa haftu taate Junaydii kun as bahuu qaba. Junaydii kun amma mana isaa dhaqee hin agarre. waan kana shoora nu taphachuu jirtamoo jalaa fettee hordoftootatti taphachuu jirtamoo shoora jirtamoo dhugaan jalaafte yoo ka dhugaan jalaa haftu taate mee Junaydii yoo quba qabaattees as baasi bikka kana jira jii nuuf tilmaame yookiin eega yoo ka jalaa haftu taate wanni kun mush maaquul waan namarraa gaffuudhamaati miti inni hin gelle ati immoo garuu jalaa hafeet maali akka gooteeti kana jettee nuuf haasoytamoo maali abbaan ilmaanii ammallee hin galle. فوزي أوان كان أرانتنا قلقل خنارك وأنا سين قديم تريفون تنارك قلون أبو دافيا في جد فيو أنا ما خلوا ما مالين عاش هاسو سيسه أكا إثين كاجلا هفتو دنديس نورا هم بسيجي قاف ليلة جرت يلال تلهم بينتي تانو مافو إثين تونغا وأنا كنا خنا شورا خنا تبتشو ديفته dhugaan jalaa hafti bikkan ni jirus nutti himu tana barbaanna hordoftoota keenya nuti jalaa hafuusi ni gammanna alhamdulillah rabbil alamin garuu waan qabatama barbaanna ka eeqa akka jalaafatti Junaydis mana saba sitiin beemma haa isiinuu haarraa dhaabbeetiti jaarsa fooziyaa obboleetii foozin jettee kana waan neetti hayaa inni mee tana mee atis hordoftoota kee waan jira ibsiif dhiyootan hundaa'u dhugaadha akka mashquula kee jiru telefoonaan siin qabaa jira deemeetiin barbaadu jireetta nutilleen akkasuma barbaadu jirra hatta akka inni cin dheenees namallee achi gooneetti jirra duuba amma isiin gaafalean waan kana aashaa waan ni jee aashaalleen hagalamtu dheeyte jettee intaratti haasosiifte kun amma jalaa hafeedha haasoyte yoo ka dhugaa taatu taate Junaydii mee bikka inni jiru nu ibsi viidiyoo ta'e tan malta bikka kana jiraa jiitiiti nu tilmaame ogguusa dhugaadha jalaa haftee beena faatee ta'e takkanaati foozii teenya waan jiraatilleen lafa kaayee waan seera waan fudhatama gamuun ta'uun. Kabajamtoota keenya akkuma birraan Oro jeetti dubbiin tana fakkaatu kuno awwaan nadi beetakkaa jira gamanmaanuu dhiifame isin jechaadha yeroon gartee manarraa deemu ijoolles manatti hin dhiisaa isa kana bakka iyyaafadhu bakka hin beeku ilaa bakka hojii
maaliif viidiyoo isiniif maruu naaf hin mijoonne jechuun silaa isinii mareetiin bakka irra ga'e akkana isiniin ja'a tilfoona illee ijoollee xiyya biratti hin dhiisee bira deema naaf hin mijoonne jechuudha maaliif sammuun hin jeeqamtee jirti ilmaan guyyaa manatti hin dhiisee deema tilfoonattis maskoolaa ta'anii jee saniif viidiyoo maruun naaf hin mijaa'in gamanumaanuu dhiifamaan isiniin ja'a iyyaafataa sittumaan jiraani. Gamanumaanuu waan isiniin jedhu viidiyoo tana dura gadhiisu jirtu jira namallee akka biraan keetti irra daleedee fakkeenyaaf ani dhaabeetiin jira jaalala Junayidiitii maal jettee biraan kee nama gootee deebitee waan Junayiid irraa na hambisu hin jiru arrallee barullee hangartee isa malee ka biraa hin faduu jettee hedduu tokko dhaadannollee kaa agartanillee isaa viidiyoo sana. Namatti illee dhaaddattee jirti jechuudha. Uummata nama wajjin daree duratti dhaaddattee jirti. Balloo shoo irratti pirankii gooteetti sanbooda dhiisfattee viidiyoo booda irra viidiyoo bartee sanbooda sana daleede amma ga'anii mijoon tunu maalirra akka jirtu yaanni isii maali nutti taphachuu jirti moo waan kana maal addaa'uu naaf hin baaneen hedduu maaliif na gaddisiisee dubbiin isaaniitis duraan jirti ammas booda kanarraan akka nama gartee filma dalagu jiru narratti akkas na fakkaattee jechuudha. Ammoo namni tokko yoo hojjete waan takka dhugumaan hojjeta. Ammas isa taanaanoo waan dalagee. Waan tahamte silaagaa waan biraa ittiin godhini inni sangartee nama jaalala dhaqee isii gaafatullee miti akka kiyyatteen dhaqee akkatti gaafateefu gaafate gaa nuti dhalaan kun shayxaana guyyeenni dhalaan akkuma beekamutti dhiirtiin sareedha haruma gartee dhalaa wanni hedduu kana deddeemti rakkoon isaanii tana anama maaliin shakka isunummaa sanuu dhaqee jaalala gaafachuun sanuu maaliif geelatee faatumarraa shakkiin qaba maaliif namni akkasii wajjin turre abbaan namni amma tokko dhaan wajjin turre kanneen waan takka irratti hin shakkintaniin waan takka irratti hin dhagahin arra deemee jaalala odoo haadha manaa qabu odoo ilmaan qabu maalirraa dhabeeti kadhaqee isii bira fakkeenyaaf jaalala gaafatu kanumaa shakkiin qaba maal gootee jirti micoon tun isa wayitti gootee jirteettee qalbiin tiyaa'u na shakkitee jirti maaliif ilmi namaa kun shayxaana hayyee san dabarte gaafatan akkatti ol gaafataniif hojii saasaahan rabbi beeka waan isaa waliin jaan dabarte sun ta'eef dhufte waan dhufte inni kun nama. Dhiira fakkeenyaaf waan dhufte isinis je'e akkuma je'etti mana isaatii fi ilmaan isaatis gaddisee guyyaa tokko kan inni dalagaa jiru kan dhufee ijoollee isaa ilaalee malee cilee bishaan buute. Abbaan ijoolleedhaa takkaa ijoollee isaa dhaba torbaan takka wala kana taa'e yaadee dhufee ilaala ijoollee yoo bakka hojii ture jechuudha. Maaliif ijoolleen abbaa gaafatti? Abbaa feeti ijoolleen saniifuu inni ilmaan isaatirraa halkan dila kana ala taa'uun jechuun ani ooroo hedduu takka na yaachifteerti. Dhuga balleesse nama qabatee dhufee intal ansin barbaadu hunoo isii tana kan hin jaaladhu waan akkanaati kalaasu jee dhugaa sanatti yaanni kun yoo naatee ni fudhadha yoo naaf hin ta'inoo atis karaa qabatte kana qabadhu anilleen kalaas waraqaati kennaa kanni nagee kiyyaaniin jiraadha jee namni amaana walii kanne akkasin namootu karaa isa baasu qabata jechuudha. Namuu karaa isa baasu ni beekee. Yaa amma rakkoo mushkilaan feete buuteetuma namaa jira waa meeqaa jira dubbiin tun qabbanoyitee yookaan anumaaf hafee yookaan isuma saniif hafaa jechuudha. Akkanuma kun beekamaadha. Saatana deebitee dhabame isiin asirra baatee olola isiitiin gartee ani nin jaaladha harallee barullee waan irraan hambisaan jirtu atilleen kaduwwaa laaladhu naan jettee kaduwwaa laaladhu maaliif hin ladhaa kaduwwaa dhiira afur fakkatee feetee asirra fiidoora taasaa akkamitti ni kana amma sanadibde ni beeku anamma dhugaadha hedduu takkaan yeroo ati dhuftee natti himtellee yeroo gartee maqaashawulleen suuraan agarsiisellee hedduu amanuu diddee qalbiin jetuun irraa fudhachuu diddee yaa foozee ilaa yoomiin nama amantaa. Ijoolleen tu wooma qabatamaa fiddee si garsiiftee akkamitti har'aan tana naan fudhachuu didda jeetiin hedduu takka isa irraa butamee jira. Amma immoo maaltu na dhagame ni beektaa? Jaalala tana isiin ni jaaladhee jee haasa'u jira. An bira taa'u isaatiin arge malee isii haasa'uutuun arge malee. Isaa gartee viidiyoo irrattiin arge malee isaa gartee as ba'ee ni jaaladha. Arras ilaa. Afaan guuttatee dhufee anfaatumaan jaaladha. Namaan na tursa harree jechuun kiyya waan takkaan qabadhee dhuga afaan isaatirraa bahee naan je'eetiin eega. Anama maaliin eegu jira. Hamma gartee isiin isa hin agarree jechuun jirtii miti. Bakka waliin wal quba qaban isaan lachuutu jechuudha. Maaliif waan wal quba qabaniif isaas waan akkana garaa isa jabeessee ilmaan isaatirraa isa dhabamsiisee. Isiinis amma arbaatee ani quban qabuu jalaa hafeetiin jira tuwwaan mataa nama seenaatii miti. Maal anis sanaatu ajaa'ibinatte. Tuwwaan mataa nama seenaatii miti. Deebitee ammaasiis. Junayiid raafeetiin jira. Haroonuma saddaqwan. Isaan lachuutu wal quba qaban. Wal quba qabaatanoo as baheetuma gartee intala sin barbaadu waraqaa yeroo kanne amma isii qabachuu. Arraan akka jeenni narraa dhaabbannaan anillee naala wasaalan garaa murtiin beeyna diin abbaatii jira. Ni muradhaan illee nama kiyyatti irraa beekadhee jechuudha. Sanirraan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya arra hedduu takkaan gaddee jira hedduu takkaan aarsee jira. Dubbiin tun hedduu takka waan na jeeqee jirtuufiin akkanatti dubbilee isin dheereessaa irra gamanamaanuu dhiifame isiniin jechaadha. Mee ooroo kana waan inni haasaa. Obboleeyyan kiyya. Birraa kana gaafadha. Obboleeyyan kiyya maa inni beeytanii arra
faaxeen mucaa kana dhugaaniin jaaladheetteeti hattaa balloo naasosisee waan feete haasoo jirtu narrattuu sirbuu jirti mana hattaa illaa baktaba isaatuu dhaqeetiin dhabe bikka kana maaliif na darbaa naaddatu jirti jechuudha. Arra deebiteeti viidiyoo galgala kana gadhiiste an jalaa hafe Fooziin obboleettii maal jettee haasoyti. Tanaafuu eega jalaa hafte Juneedi eessa jira wal quba qabdanii faaxee shoora kanaa kanaan nuun dhufin nu qaceelchi. Nu qaceelchi. Mucaan kun eegaa waan sanii ol darbeen booda hanga duraan ala tureellee dhufu san booda asumattuun argamne Fooziya illaa ilmaan mana dhiifteeti ilmaan mana keessa cuftee deddeemaa jirti jechuudha. Maaliif dalagaa itti dhiiftee isiin tun haadha ilmooti namni ilmoo qabu manni kun kiraarraa eeggata dalagaa dhaabdee isa barbaadu jirti. Tamam bikka jiru nuuf tilmaami yoo dhugaadhaan kadhiif taate bikka jirus nuuf tilmaami wal qoobdan wal jaalattanii nu as baasiititi dheeneetiti isuma kanaa galchinaa. Garuu olola asiin dhuftee an irraa hafeettu kana hin saddeynu hanga isa san garree afaan isaatis garrutti. Siigala afaan murtiin tanuma amma wanni biraan jirtu sirra duuluu feeneeti miti jalaa dhaabbannaan alhamdulillah nuti wanni waan kana keessa godhine jalaa dhaabbachuun bareedaa tolchite garuu bikka inni jiru Juneedi bikka kanaa jira wal quba qabdan telefoonaan kana dhibbarraa dhibban waan beenu jecha siin joo jira. Telefoona keenya barqilleessa irratti hidhamee akkatti wal dubbisu jirtu telefoon tamam eega jalaa hafte yeroo duraatiif jechuun Juneedi bikka inni jiru nu qaceelchi dheenee ka aaree ka takka ka namni irra duule akkamittiin ol deeba jeellee qaanfatu gelchi naatiti faaxee waan akkanaa kana olola kana nuun tumin obboleettiitii asirra baatee isa barbaannaa isaas bikka inni jiru nu qaceelchi siin jenna. Ati tun obboleettii teenya wajji nyaanne foozii tana wajji nyaatte nama akkana gootuumi sila hanga silaa beeyte si harkaa taate dhiiseette akkatti beeynu siim namanti. Juneediin bikka kana jiraa jettee quba nutti laachuu dheenee isanis afaan isaa barree ilmaan isaa keessatti deebisnaatite haadha ilmaaniin darriin fooziyaa tana waan isiin taate ni beeyta nama xabiyaa laafu wanni kanaa kun sirraan eeggamutiti dubbii dhugaatiin nu hoottu. Irraa hafnaan isa saniis nu garsiisuu deemtee dheenee san finnee waan sababni kun itti naqe isaas ni hubanna nuti obboleessa keenya inni isaas fageessuun feenu tamam nuti jaarsaa jaartee adda facaasuun feenu. Yaa obboleeyyan kiyya waan akkanaa deemaa jira faaxee waan isin haasotee ittees gadhiistees agarre alhamdulillah baga kana ittee gadhiiste kunummaa nu bareeda maaliif halli takka. Namni beekee nuti duraan waan jiru waan itti jirtan dogongoraa karaa irraa deebi'aa jirra tanumaafuu. Bikka inni jiruus faaxeen eegoo kana nu dhufte bikka inni jiruus nu garsiiste isuma kanaa mana deebisnee jaartiidhaan waliif fayyifnee nagee isaaniitiin ilmaan isaanii haa guddifataniiti. Faaxee teenya waan akkanaa kanurraa dhiisi dubbii dhugaatiin nu kootu Juneedi telefoonni lamma cufaadha. Uno arraa barbaadaatiin oleette dhiyoota hundi barbaadu jirti qubaan qaba telefoonaani. Arraa ati gadhiifnaan hin dhufee jechuudha galuun dhabu gaa'ee akkas taateeti galuun dhabu jeetiin dhufee waan agarree fiidume siitu gadhiiftee agarteennaan hin agarreette hin banneette isiin viidiyoo guyyuu waan kana seenaan ooltu hordoftoota keenya Fooziyaas wanni dhiyootan dhabamteef silaa isinii marti jaarsa barbaadachuu jirti. Mushkilaa jaarsaatu ciisee ofii jiru malee ta viidiyootu ittiin dhaabbanne mitummaan haasofnu malee ta viidiyoo ittiin dhaabbanne. Tanumaafuu jaarsaas rabbi haa mul'isu jaatiti hordoftoota du'aa'ii as jalatti namni nama bira jiraachuu bichaadhaaf nama gargaaru namni halaalaattis nama gargaaru ni danda'a. Du'aa'ii koommantii irratti rabbi si haa mul'isu wanni tana caaleen jirtu. Nama waasii kanarra nama du'aa'ii si godheetu bu'aa si qabaa jechuudha. Namni tokko beekee badiisaa beekee deebinaan deebi'ee yeroo sanitti amma nuti amma rakkoo jirtuan haa dhabame akkuma mana seenatti gurbaan bahee bade mashaakilli kun seennaan eegaa namni mana ulfaata eega takka bultiin namaa diigamte eega nama tokko gartee abbaan ilmaanii ilmaan isaa torbaan lama ol harkuunii dhabee eddaa bahe amma ol bee odumaa waan takka jennatti lakkii jalaa hafe akkana dhabamaa jette eenyutu nama amana. Nama amanuu hin jirtu anama barakkas jee viidiyoo garaan wallee Juneediis galuun dhabuu jeetii sirra goree shakkiiti yaa akkuma gooteeti gurbaa kana mana kanarraa gartee dhorkite malee manni mana isaati manni mana dhalaati manni mana dhiiraati. Yoon dhameen namni gadi beektee ni duula bakkuma takka gartee rabbiin baay'uusaatti ibseef bakkuma san malee irraa cufaa jechuudha. Ijaa gurra dhagamee beektaa amma guyyaa amma qaayin barnaaf dawwaleeti anuu aboo akkana birraa waan kana ol baaseeti dalagaa isin dhufu mudircha narraa himii jee amma qaayittiin hatta amma qaayin ansaan booda sootuma saatuun gadi dalagaa isin dhufuudha. Wanni nama shakkisaa tana faaxee bikka keesse amma kun ogaa ni garta wardaadhaas akkana jaartii. Jaarsa wardaadhaa kanatti biiftuun dhabamsiiftee nam sadiitti bittee amma agarree gale. Tamam tana rakkoon bikka keesse
Juneedi bikka keesse baaftu ni baafta. Nuti tanaan nu sossobdu. Juneedi bikka jiru nu barsiisi. Maali yoo isan baafne afaaniin dhiiseen hin dalagamtoonni kanaa. Juneedi quba qabdaa wal jaalattanii Juneedi bikka kana jira ji'iiti yoo fi dhaquu baattate harkatti nu laadhu dheeyne finnaatiti balaata akkanaa nurraa dhiisiti hara nagayaatiin namaa kottu haadha ilmaaniin darariin bikka kana keessa hiraamanaa galti mana biyya sii taatee mana sii keessan galtu biyyi jiru tun biyya namaati biyya Yaman keessaafuu guyyaa takka warraafte biyyatti agabuu bultu jechuudha. Yaman jechuun ammoo beeka biyya dubbii tana teenyee dalagaa godhachuun olbaanee irra sooshaal miidiyaa irratti waan akkana hordoftoota meeqaa jira warra Yaman kan rabbi balleesse akkasuma badanii jiran dhuga badanii jiranii akkasumatti nanilleen komachuu ture maaliif waan akkanaa kana hojjeta namni maaliif jee arra laakiin duba ulaala dooyteeti akkuma guyyaa doojeetti narra deebitee jeche hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya warreen gartee warra Yaman kan rabbi maraache akkasuma maraatanii jiran dhugaadha odumaatiif irraan eenye dubbiin sirra geessee jechuu gabanumaanuu dhiifame isiniin jechaadha dubbiin hedduu fokkottu dubbii sooshaal miidiyaa irratti ol baasanii qushaasha akkanaa kana irraa fagoo jirra jeetii yaadee ture duraan gaa rabbiin fide gaa akkumaaf irraan eenye rabbi sirra fide dhufte yoo waan tokko oguu dhufte yaani ol baatee gartee hordoftoota keetii himattee rakkoo du'aayii naa godhaa waan akkanaa nurra jiraa jettee itti himachuunis waa rakkoo hin qabu akkasumatti illee dhiifamaa hojii hedduu takka illee isin jeennee jirra dubbiin akkanaa Yaman keessatti heddummaatee jirti rabbiin gartee dhiiraa fi dhalaa biyya tanaatu rabbi haa qaceelchu if haa beeksisu karaallee haa beeksisuun jaan akkam wanni kanaa Yaman keessatti namni ani dhagee oro waan isin gaafadhu birraa keenya biyya tana ifiifuu nuti baqataadha rabbiin dhugaadha biyya adda addaati waliin nu fideeti obboleeyyan nu godhee rakkoon fi dheebuu fi beela hunda waliin dabarsinee harabbiin gartee carraa waliif fidees bultii wajjin jaarratee kana keessa jechuudhaan amma jireenya kana taataafachuu jira namni deebi'i jiruun biyya namaatii fi baqattummaa fi jireenyummaan Yaman kun jechuu nu hunda keenya haagaa deemnee namni numa carraaku alhamdulillah fayyaa qabna jechuun fayyaa qabnaa malee hedduu takka koodii nu gaafatee jira jireenyi biyya tanaa sanirraan dabartee duba dhalaan dhiirtii akka tahan dhabanii gartee waan hojjetan dhabanii dhiiroo waan yaadan dhabanii. Rakkoo kanaa kana keessa as deebi'anii yeroo falaakkatanii. Ajaa'iba wallee bara anummata dhiiroo maal obaasanii ijoo jira beektaa. Ajaa'iba wanni kanaa kun beektaa duraanis numa jirti wanni kanaa garuu ammaan kana jabaatteeti ol baasuu eegalle maaliif namni nu ifa haa gorsu wanni kanaa kun bareedaa miti waan Yaman keessa deemu jira namni gud jecha yaani ajaa'iba taate jirti jechuudha nutu ajaa'iba taate jirti. Rabbiin nurraa isaa qabu waan akkanaa du'aayis nu godha. Arraan tana Yaman keessatti hordoftoota keenya waan addaa waan fincila ajaa'ibaan nu ka'ee jechuudha. Waan kana hundaahu dhalaadha waan kanaan deematu dhiirtinis saqacaana. Dhiirti silaa taatee fi yoo dhugaa barbaaddan kudhanuu fuudhuu ni barbaanna nuti. Tamam kudhanuu fuudhuu ni barbaanna. Osoo lubbuun dandeenye takkitti waan hin hogguu arra dhalaanis gaa nu daran taatee inumaa dhiiruma kanaa ugaa jaartii laa oofuu eegalte wal fakkaattii wal barbaaddi dachiin laaqamaa jechuudha. Dhiirtiin kabajaan qabdu dhiirtiin silaa taatee fi kudhanuu ni fuutii osoo riyaalaa hin qabne osoo gaa jaartii duraa tokkotti hin godhin ilmoo akkatti hin godhin fuudhuu barbaada jechuudhaaf isin jira. Tanaafuu ilmi namaa imaanaan qabu rabbi imaanaa fi taqwaadhaanis nu gadaadhaaf rabbi takkumarra nu haa oolchu inshaallahu taala maaliif qoyatan taate wanni kanaa kun Yaman keessa deddeebitee namni guroon duraa qabachaa jira wanni kanaa kun isin irraa qaanye obboleeyyan kiyya kadhalaadhaa arrafamne obboleeyyan kiyya kadhalaadhaa na dhageeffadhaa namni shabaaba ni jira kajaarsan qabne qullaan akka keessanii ta qullaatis dhalaan akkasii barbaadadhaa namni takka jaarsii kadhalaanis takka ajaarsaa hojjette baanii jaarsa namaatis ifiifis bultii san diidee seentuu feetus nurraa gad dhaabbadha. Barisiinis borusanuma. Akkuma arra deemtee mala haftutti boruta biraa seelaa baafatti tana beek. Tanumaafuu miskiina tawaan takka hin qabne waan takka hin qabne jaartii hin qabne akkasii ilaalaatiti wajjin kabajaadhaan heeruma karaa islaamummaatiin badii osoo hin daleenetti maalumaatutu asirratti isin ol baasu jira badii teessani. Badii isin hojjettan dhokotatti waan akkanaa kana lakkisaa wanni kanaa kun gurroon ajeestee jirti obboleeyyan kiyya waan akkanaa kanarraa dhaabbadhaati karaa dhugaa karaa nagaa qabadhaa tajaalattan heeraan dhiirtiinis tajaalattan heeraan nama waatti rarraan nama jaartii dhalaa jaarsan qabne tawaan takka mashaakileessitti qabne takka siituu dira shabaabni waan akkasii faa jaaladhaa dhiirtii shabaabnis. Birra sirratti illee qabeetiin jira tona jechuun baramma waan biyya tana keessatti uumamu jiru biyya biraatis akkuma biyya tanaa taate.
ربي توسني مالا نمني نهاسو قالوا تي أما ستي وان كان ند ديبتي فرا الباسو يقال لنا نحن راها قد نابتو ركو ميك أخي سجران أما خيسافو دبين ألا راخاتون إلى بدي دبين يوتنا خبجيلا ولا جيسان هذا إيه والنما يما كيسة تبدو دالو ما جتش ولا جيسان هاي في سنجا إبدي دلا راخي هندامو دلا نماس شيطان ما في سنجا تان أما زوانين دبرتو تادامو جرا وبلاين كي يجا من مانو ديفهم سنجا تادا دبرتين تكا أكو مشاريع مسلمات تيجو أكو مشاريع تانية تيجو دا نمنه إسلام تاتن هندينو كننا من تبرات اللي نجتشو دا هيرا جرا خراج جرا عادات جرا عادة في بليسي نمني تقولون أنتاني خيسا سينو هدوتك هدوتك مالك جنة خرا أمانتيتس خرا عادات اللي نتوصايتو نتي دبرتين جتشو دا أكدت قدني في أكدت نقد سني في قرتي أكدت خيسة جراج جروفي أك خرا مسلماتيس أك قرتي أما دلان مسلماتي دي مجتو خنا متخلاص مالك جنة أمانتم ما فيتي وكان يجب يو جالالامتي يجو جالالامتي فيت جراتي أما كنو ميديا رتولباني يون جالت يوك عني داي أكنت يور يون جار سنة ما نرمني جار سهرتي نرما سيجت كذا كذا تكينو ما أما فاتن غافا والي سكرتا بالتليفون مدارتينا دولته برا كنا قوتي أنا بليس جيتي واندا سيجت ديجي أكاتي جونيتي سوان كنا سين هنجين فيديو تترتو هاسويته يون إسان هيرمني جارسا هرتين هيرمان أنجتة فاتم ما نفهم سيدي ناجتة وانا كنا جيوم قبلني أما سنتان دلالة المديرة يوهم ما فيتك عني gurrool gala gurra muran qahaa fayyadamu maaliif hin dhageenye dhalaa dhiiraan siin jaaladha dhalaan qaanfii qabdi dhalaan sodaa qabdi dhalaan safuu qabdi qaanyi arran talti dhalaa ilma dhiiraa tokko yoo jaalatteewu dugda dhoolfattee jechuudha dugda dhoolfattee qaanyiidha amma gartee rabbiin walitti isin fidee suutaan innis irra beekee jaalala san rabbiin isa keessaas jaalatee san kaayuu haayee akkasii siin jaaladhani jeesi baafatu intalti dhalaa arra gurra ol galu haa gaggalu akhru zamaan jirra amma dhiirti dhiifteetu dhalaan siin jaaladheetti odoo inni jenneen isiin itti baafachuu jirti dubartoota keenya dhalaan bari yoo kana qabbamneetti erjaasuma yoo kana jibbaa kabajuu jechuun hedduutu akka barbaachisa maaliif nuti dhalaan jechuudha nuti ni'imaa rabbiin gartee dhiiraaf kaayee jechuudha yoo isiin akkam goote isiiniif qaaleessite yoo isiin kabajaaf goote yoo isiin gartee akkasii ikhtiraama siitiin akkasitti teessee kana gahee rabbiin hireesii fidaa maaliif arra gabbaatee kana jalaas arra sanbaatee kana jalaas bar maqummaan bari yoo if kabajee dhalummaanu kabajaan barbaaddi dhalaan if kabajee nama if kabachiisuu dandeessi yoo if kabajnee bakka hunda dhaabbatte sun booda takkanaa harkumatti laatan arrabuma fudhatti malee waan takka kabajaan isii buute kanummaan isii fuudhu sanuu tana takkanaa je'ee raaso maaliif akkatti harkatee beeka يرون نتجرب بلاين كذا آخر الزمان بك جرورا كلن سرت دعائي وليف جوني جلو تينياس ربنا وفاقة جلتو نتلي ربنا قرتي إفنو بيسسه خرا خير ربنا دورك المو دين قرتي المو خير ربنا جودي أكسل والجرسة دبرة خينيا خبدي دلجوز بدي رادور كواني كنانو رام فكاتم تدبرتي دا كاني دا وانا كنا رادا بتشو كمنا دبرتو تخينيا أكستاني ديمو كمنا تدبرتوني ديفا ما وجي ورين كان خيسنا مفتن اللي ديفا ما نسينجا nuti dhalaa qaanyi nurraa eegama wanta akka ija laafuu qabdi dhalaan ija baaftee laaluun qaanyi dur dhalaan dhiirtee asiyyuu dabarte kana ija lafa gaqqabdee deemtu dur ta'ammaatu iyyuu inni dhiiraan lafa gaqqabee deema malee dhalaan gaqqabdeen deemtu ija baaftee deemte dhalaan saniifuu waan akkanaa tanarraa if qusachuu qabna aakhir zamaanii rabbiinis nu haa qajeelchu ooroo gamanumaanuu dubartoota keenya dhaamsa kanaan dhaamaa fi anilleen dhaamsaan dhaammadhaat illeen dhaammatte dubartoota keenya walaa dhiira keenyaaf illee dardara keenyaafis obboleeyyan kiyya wanni as keessa deemaa jiru nu maraachite nutu waan akkanaa kanarraa dhaabbadhaa rabbiin dhalaa rasuulli keenya alayhi salaami dhalaa tana miskiina dhalaan ni'imaadha dhalaa jabeeffadhaa jee dhalaan gaata jabeessan ta'ii fi if kabajee beekadhu arra dhalaan kunoo baateeti inumaa dhiira jaarsa namaa ila akkan taanetti waan hin taaneen jechuudha waan akkanaa kanaa deemaa jira waan akkanaa kanarraa dhaabbadhaa if kabajnaan namuu isin kabaja bikka hunda dhaabbannaan haasoyni keessan akkasuma bikka hunda deemaa jechuudha abbaa if kabajaa isinilleen if kabajaa tana isinii dhaabna hanga viidiyoo biraa ta Junayd Tigarree insha Allah gammachuudhaan wajji haasoon isiniif qabannee dhiyaanutti isinis du'aa'ii nu cinaa dhaabbadhaadha koomantii alatti du'aa'ii nu godhaadha nagaan nu jiraadha isiniin jenna assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh